haati sabboontuu hiciitii abdii gadi baaftee jirti. Akkasuma haati sabboontuu yookaan immoo faayoon duula hamaa abdii irratti taasisaa jiran. Hojiin abdii kun dhugaadha moo soba? Haati sabboontuu dubbii kana maaliif deemti? Garamitti deemti? Garamitti harkisuuf deemti? Haati sabboontuu dhimma maalii abdirraa qabdi? Yookiin yaayyaa hobbisa jedhamu sana. የነፍሴም ሆነ የሸይጣን ሽራቸው ቀድሞ በጀነት እያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ በወንጀል መንገዳ ጌዴ ላልተውት ነቢ ከእንግዲህ አገባው ጊዜ ዘመዴ የነፍሴም ሆነ የሸይጣን ሽራቸው ቀድሞ በጀነት እያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ በወንጀል መንገዳ ጌዴ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أكم نجا كيساني فيها كيساني سنجتة أصلا بيتو بيجي منا ديدمي فر سبسكرايب لايك شير كومنت بتشوفي أكسوما يهذا كيسان بريفتا يهذا كيسان نبسط يهذا كيسان كندا هذا سبونتو هيتي أبدي يوكي يا يهوب مال باسو تتعبت إمي هذا سبونتو عبد الراكب دو مال دور يرو درات حجي رتي دولاتو تي حجي هنگا من هيئات التجيسات قروه أما هجين إسين هجتكم سري دا نموني سري دا يهدا كيسان كومن تجارات برسا كوني مالي هجتاني هدوتو تفكا بجمتو تكيا نمني وان توكو يو هيدو وان توكو يو قرطو هيدو وان توكو تيرو سينو هيدو ديگا يرو هيدو غراغر ما قبا حتى سبونتو نما قدادا تكوفا nama yaada qabu nama waa hubatu garuu ilaalchi isiin abdirraa qabdu maali? Abdiin caaltuun hin jirtii, na bira jirtii, mucaawii bira jirtii jedhee viidiyoo mataa isaa hojjetee jira. Garuu immoo ammallee haati sabboontuu maaliif deemti? Dura hajjii dhiisiftee hamma mana hidhaatitti abdiitu hajjii hidhaa baase. deebitee otoo inni wajjin nyaatee dhugu maaliif hama irratti kuni mucaa san suquun sirrii odoo ta'u karaa rugaatiin suquun otoo abdiin hin beekin immootuyyuu viidiyoo waraabanii piraank gochuu maal fakkeenyaaf sabboontuu nama lafaa dhufaa jiru gocha akkasii gochuun qabdu maaliif nama wajjin nyaatee nama wajjin dhugee nama wajjin nama hojjetu waan ta'eef ganaa hamilee eeggatti waan ta'eef haati sabboontuullee wanta akkasiisan gochuun qabdu. Abdii yookiin immoo sa'idoon jira. Malaan gaafachiisuun addatti haasofsiisu kaameraa dhaabanii kaameraa waraabanii abdii ati kakkanaa abdii dhugumatti waan hin taane akka yaada kootti waan hin taane. Mucaan tun gaafa haadha sabboontiitti deebitu gaafa haadha sabboontiitti dhuftu otoo itti deebisanii burgaa gabbaatee badde. Garuu immoo dhimmi caaltuun mana haadha sabboontiitti batte qirii haadha sabboontiitti irraa qabdu. Viidiyoo hajjii jala seenaa laala. Yuutuubii hajjii jala jechuudha. Hin jira. Gaafanillee viidiyoo waraabamee jira. Garuu ani kana dhibee haadha sabboontu akkasuma faayoo hojiin isaan hojjetan gonkumaa adda. Waan nama jibsiisu. Kanarratti faayoo. Dubartiin arraba dheeraa waa jettu dubartiin akkasii an akka kootti dhiira jechuun silaa abdii isiin kabajjee waan fedhuu mucattii san harki isaa akka jiraatu ta'e dhimma kana itti gaafatamu abdiidha. Garuu isiin akkasitti nama arrabsuun akkuma hajjii arrabsitutti dhiira birallee arrabsiti faa'u jechuudha. Mucaa sanii dubbachuun suutan mala viidiyoo waraabuu doon taane zim jedhanii haasofsiisanii gaafachuudha malee viidiyoo waraabdee viidiyoo keettee akkas isaan jechuun isa xiqqeessu jechuun ati bar dubartiin kabajoo namaa qabaatte. Dubartii jechuun gaafa mana kabajji alallee kabajji. Garuu immoo abdiin akka tokkotti xiqqeessiti yeroo hundumaan arrabsiti. Bakka arraba akka abbaa akka hin jiraa miti. Dubartiin akkuma hajjii goote jechuudha. Kun akkasi maaliif akkas ta'e?
waa'ee mucaa kanaa immoo sirriitti gara nyaatti nama otoo nyaattu irra haasa'amee ture. Caaltuun nama kophaa isii karaa deemee dhufe. Caaltuun nama kophaa isii lafa kana beekte warroonni baraha keessa dhuftan har'a bi'oo isuu maaliif ta'e? Caaltuun ni jirti. Viidiyoo isaanii ni dhaggeeffatti. Guyyaarraan hordofti. Waan isaanitti oolan waan isaanitti bulan. Otoo caaltuun na dhoysi nan baasin hajji yookiin abdii jechuu baatte dubartiin tun achi keessatti dhokattu. Tokkoffaa maali hojjettanii dirqama namni biyya ambaa keessatti waa suguudha qulqulleen jiru. Dirqamaan kootu si fuudha ka jedhu hin jiru. Dirqamaan natti heerumni kasiin jedhu hin jiru. Fedhiidha hunduu. Jaalatu heerumta jibbitu namni tokko kan isatti kalaa'u jiru. Fakkeenyaaf dirqee yoo taate bosona karaa gisee deemaa dhufan sirri rakkinarra namni gisee san bakka sodaa onneetirra kake hamma tokko dubartiin akka laayutti dhiira ofitti dhibdu. Maaliif rakkoo isii mudata. Akka dhiiratii miti dubartiin dhugumatti akka dhiiratii miti rakkoorratti seenaa waa'ee kana jannaan dubbattee jirti. Akkamitti karaa kaayoo akka geetti akkamitti yamanarraa akka seente yaman yeroo duraaf akka seente. Garuu mootiyyuu asitti waan nama ajaa'ibu haati sabboontuu faayoo jechuudha. Caaltuu maaliif oo'isan? Jibbiinsa abdirraa qaba yoo ta'e abdirraa jibbiinsa qabna yoo ta'e ifaan malaakkisa sin barbaannu bakka wanni ijaan akka gara akka yaada godhatu namoonni hedduun koomantiin isaanillee abdirratti murteessee jira. Ani murteessu abdirratti illee ka dogongora qabu haadhaaf sabboontuu fi sabboontuu faayoodha. Waan kana erga baasuu barbaadan intalli kun abdii harka jirtanii nama itti baasanii seera intala san gaafachuu nama biraa jirti jedhe intala keenya nuu fidi. Garuu haa sabboontuu homaa amri irraan qabdu. Tokko amri irraan qabdu haalas mucatti irra jechuudha. Bira dhufte malee homaa irraan qabdu. Firmoo ta'es bakka biyyaan baanam fakkeenyaaf ijoollee lafa arabaatitti Dubaayii keessa fudhattan, Qaataar keessa fudhattan, Saa'udii keessa fudhattan, Kuwait keessa fudhattan. Fira tokko dhiiftee bakka biraa deemtee galti. Warroonni ala dalagan kun maaliif bootaa ta'eef galti? Fira dhiiftee akkasuma jechuudha. Maali bakka sii ta'e deette? Bakka sii mijaa'e deette? Malee zim jettee akkanuma tolkaatee dirqiidhaan na bira taa'e maatiin ijoollee waggaa umriin isaanii akkas 15 ol 18 ol yaan ijoolleen ala bayan biyya ambaatitti akka maatii biraa miti. Garaagarummaa qaba. Kana beekuun dirqama keessan. Kanaaf kana beekuu qabdan malee akkanumatti ol kaatanii iyyuu akkanumatti ol kaatanii maal jedhu akkanumatti ol kaatanii waan hin taane haasa'u akkanumatti ol kaatanii abdiin badaa akkanumatti ol kaatanii hajjiin badaa. Fakkeenyaaf faaya waan haati sabboontuu wanta gooteen beekte jechuudha. Hajji gooteen beekte jechuudha. Jaalatti taanaan mucattii tana jaalattee erga jettee faayoo haati sabboontuullee karaa kanaan miti. Karaa kanaan ilki keessa nama galcha. Karaa kanaan jira akkanumatti yoo ilaala. Karaa kanaan bakka hin taane nama seensisa. Otoo kiyyaa gatteettanii dura haati sabboontuullee mana hidhaa fiigaa turtee maaliif hin ta'u gonkumaa dhibbumaa dhibbatti hin ta'u. Maaliif hojjettanii dhibbumaa dhibbatti waan hin taane haati sabboontuu dogongora ammallee itti seenaa jirti. Dogongora isin itti seenaa jirtu waan kana hubachuun duratti ani achi keessatti viidiyoo hayi abdii keessatti akka hubadhetti sabboontuudhaan si galchaa si araarsaa jedhanii ture. Mitiire ergasii immoo boodarra immoo bakka biraa si keessaa nama bira si keessaa koottuu na bira bul hin jenne. Waa abdiin dogongora qabu ergaadhis garuu waa tokko qofa. Sa'idoo bira maa geessuu dide. Bakki inni geessus nuti hin beeknu garuu isiin hoo bakka kana aarsi kanatti dhage maaliif gocha akkanarratti raawwatanidha.
maaliif dhimma kanaaf deeman? Maaliif dubbii qoqqotuu deemte haati sabboontu? Taree miti mucattiin hin jirti erga jedhame iddoon hin jirti. An isaanitti hin deebi'u jechuutu mala. Haadha sabboontu jettu hin deebi'u, achii gabbeessitti hin deebi'u jechuu hin dalaga jechuutu mala. Meema fakkeenyaaf haa fudhannu. Ijoollee Yaman keessa jirtu ta'e, ijoollee Saa'udii keessa jirtu ta'e, dhiira tokko gaafa jaalatan maatii gaafatu, anis dabalatee dhiirri tokko gaafa jaalatan ichi maatii gaafatu. Okay, lammaffaa hojii tokko hin deemne jenna. Maatii gaafanna? Maatiin gaafanna. Nu bira hin jiran kaa nama jaalachuun qaanidha tokkoffaa. Hojii dalagachuun biyya ambaa jirti dirqama isiiti. Kun akkamitti gaafiitti ta'uu dide? Dubartii karaa itti deemtee dhufteetti akkamitti nutti deebi'uu qabdii, keenya ta'uu qabdii? Akkamitti jedhama? Kun amantaan, kun wal busheessuudha. Ammas wal busheessaa jira. Ijoollee Yaman keessa jira. Wanni sodaadhu amma faayoon afaan isii dhaqaa jira. Akka malee dhaqaa jira. Seenaa jira yaani. Wanta akkasii sun ni ulfaata. Dubartiirraa waan eegamu kilima bareedaa ollaa isiitti abdii jechuun caaltu isa qabee deema. Hajjillee abdii waan hajjii kabajuuf. Garuu dubartii sitti ulee ol fudhatte jechuun si jeesudha. Abbaa manaa isii kana ala haganaa abbaa manaa isii akkam gooti ni ulfaata. Kanaaf waan kana hubachuun dirqama keessan. Jecha tokko otoo ilaaleen nama arrabsu, jecha tokko otoo ilaaleen koomantii barreessu, jecha tokko otoo hin hubatiin haasaa tokko dhageeffatee dhaqamee harkadhaamuu hin taatu. Gabbu'amee laallamee dhageeffatamee booda murteetti kennama. Seeruma garuu gaafa irraa moo arraba tolfa. Gaafa ijoollee namarra guddin viidiyoo abdiisan hunda kan laalle jira. Abdiin bataa jechuun malee viidiyoo isaa dhumu ka'umsa irratti sabboontuun si geessa jedhee si galchaa, haadhatitti si galchaa. Haati sabboontulee viidiyoo dhageeffattee, sabboontulee dhageeffattee booda immoo akkas jedhan kun shira taatudha. Kun walirratti hamtu yaadu. Kuni ammallee haadha sabboontuu duuba namatu jira. Ani dhaamsanii qaba waadha sabboontuuti otoo kiyya karaa kanarraa deebite. Otoo kiyya akka yaada kiyya karaa kanarraa deebite. Faayoo atis jecha yeroo jettu adabaa, kilma bareedaa, mala akkanuma tolkaatee hajjiin akkasii, abdii ati akkasii, abdii si tokko dhabata hin fuudhu. Isin hin beeku. Garuu ana natti fakkaana. Dhibbumaan dhibbatti haasofni gonkumaa natti fakkaana. Namni namaaf kabaja qaba. Tokkoffaa abbaa manaa isiitiif kabaja. Lammaffaa mataa ofiitiif kabaja. Sadaffaa maatii ofiitii fi haadha abbaa ofiitiif kabaja. Intalli ebaluu sagalee dheeratti, intalli ebaluu akkas, intalli jaartiin ebaluu akkas jechuun qaanidha. Maaliif qaanii guddaadha iyyuu. Akka ani ilaalutti qaanidha. Qaanii maali? Dubartiin ol fuutee namaa waa'ee jechuun qaanidha. Dubartiin ol fuutee nama arrabsuun, dubartiin afaan darbatuun, ollaatti, abbaa manaatti qaanidha. Innumaa fiddee jabana ol fudhatu eegalte. Kun maal agarsiisa? Tuffii nama agarsiisa. Kanaaf otoo kiyyaa suuta jettanii, otoo kiyyaa suuta dubbattu, otoo kiyyaa suuta uffattu. Maaliif ijoollee Yamanii dhugumatti qilleensooftee jirti. Baay'ee tokko qilleensooftee jirti. Sababni isaallee bakka waan butaa nyaata. Ijoollee jaalallee qaban, ijoollee wal malee nyaatan, ijoollee wal malee dhoon. Garuu bara kana keessa dukkanaa'ee jira. Keessattuu erga hayat darbitee asitti waggaa hidhatee mormatti eegamaa deema. Hayat darbitee asitti haati sabboontuu balaa kaaftee, balaati sabboontuu kaaftee
Hammammaatti silaabatoo dide. Subhaanallah. Wanni dubartiin gaafte kun badaadha. Rabbiin haa qabbaneessu. Hundumaa fooyyee jechuudha. Viidiyoo kiyya namoonni yaada qabaatan, namoonni qeeqa qabaatan, namoonni akkasuma ammallee gorsa qabaatan, namoonni akkaataa viidiyootti hojjetan, akkaataa itti godhan akkatti sagaleen kiyya dhugaa dubbachuuf guyyaas meeqaffaaf deemaa har'a sirriitti gadi bu'aadha. Sababni isaallee qoonqoon kiyya mulu cufame. Har'a garuu alhamdulillah jinjibiila hooma dhugaa jechuudha. Kanaaf sirrimatti bakka sagaleen kiyya qaama kee godhee naqabe jechuudha. Maaliif qoonqichi yeroo hunda naqaba na dhukkuba. Kanaaf anallee sumaan waa'ee godha. Warroonni na jajjabeessitanii hamma yoonatti na geettan baay'ee tokko isin galateeffadha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Hordoftootaafi kabajamtoota Munaa Damuuf laayikii gochuu, sheer gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.